عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي يتكبراتشو أدماج وشاكر أكم نجا فيا كيسني جرا جرتو أتتايو كيسوما هذا عشان يدينا سبرايزي كمنا سبرايزين عندك أتالينو سبرايزين كارامودو كإنجاد داترا أدا كنا في فيديو كنا نمني هارته جالتو namni haadhatee jaalatu viidiyoo kana sheer walii godha nama hedduu fida obboleettii teennaa haadha ilmaan shan deettee dhukkubsattee mana yaalaa waan dhayxuun dhabdeerra sapiraayizii amaanaa keessan fidee fi dhufe boorsaa guute kan eeggaddaa qaraxxiif goree gootee fidee dhufe isin immootu maal gootan akka warroonni waan kana ergan gammadan qalbiin hin banne sadaqaan isaanii tamshiisha jalaan taane sheer gochuun nu gargaartanii jechuun maaliif biyya garaa irraa warri mallaqa ergee qalbiin isaanii tamshiisha ta'a iida kanaan sababatee sababa ayyaana kanaan mallaqni baay'ee tureera baankis ture ana biras ture mallaqni baay'ee guddaadha isin galee makiinaan fidee dhufe isin galee mallaqa makiinaan fidee dhufe dafaa sheer godha namni 300 kun daddafa sapiraayizii jira dafa akka dafa warri kennuu ni fannee isin immoo warri ilaaltan kun dafa sheer godha sila sapiraayiziin ilaala in agarsiifamu tureeyyu waan isin eshi jettanii wannoon jenneef sheerin godha bina boorsaa seenuu ilaala birri laa ilaaha birri boorsaa seenuu badabboo kana namni argaatin hin jiru boru dhufee keessan birri naa kadhunaan jira dadhabee wanni xiqqoo mataan isin bo'oo fata dhuftanii mataan dhukkubsina ina boorsaa birri guutu argitanii atli idara nama yattu ya akkatti birri guutee nama fidde mee amma mucaa kana gara uumaan hattu jettanii nama akkatti birri guutee nama boorsaa guutee fidde nama mee atliin kun hattudha dafa ka sheerin nu jajjabeessa sheer godha nama meeqa sheer godha atli aboo hodhu daddafa billah alaykum namni dhibbi shanii kun sheer godha du'aayii godha akka rabbiin barakaa keessa kaa'uuf sheer godha daddafa sheer godha mucayyoolee dhukkuba sababa keessan bakka dhukkubu ol kaase nama dhukkubu sila ol hin kaasanii dafa sheer godha billah alaykum mee nama meeqa sheer godha dafa sheer godha maaliif biyya irraanatti kenname amaananii warri mootuu birrii kana walitti qabe namarraa 10-15 walitti qabe guruppii garagaraa ijaaranii walitti qabanii warri sunillee warra san gaafata warri natti ergemmoo ana gaafata animmootu daarektii abbaa manaatu osoo hin taane haadha ilmaan shan baatii 9 garatti baattee baatii 8 immootu ilmoo 4 wajjiin lafarra rakkataa jirtu dhukkubsataa jirtutti kennaa jechuu istaayiliin jijjiiramee sini galee kanaaf nama dhukkubsatuun teessisinaa mucayyoon tun baatii 9 ilmaan shan garatti baataa turte kophaa ofii ilmaan 4 wajji cinqamaa jirti hin dhukkubaa handhuura kanartu akka malee dhukkubaa ammallee bishaan guure soo nama dhukkubuun teessisinaa daddafaa walii dabarsa egaan obboleewwan kiyya egaa isinitti hiinu gabaabumatti maal seetanii mucayyoon tuni haadha ilmaan shaniiti abbaan manaa isii kunooti kotta mana sisa abbaan manaa isillee kunooti amaan huseeni ijoolleen asrafaa jiran maashaallah ijoolleen guguddataa fi jiranii ijoolleen babbareedduun tuni haga yoomitti oromoo baraan miliyoona 50 jedhanii gara miliyoona 100tti yookiin miliyoona 55tti ol siisuu qabnaa jedhanii shan akka nu dhalluuf karaa taaqan isin galee akka amma zabana kana ijoolleen keenya akka kurupheetti akka buufti shan karaa saaqanii nu garsiisan jechuudha isin galee kanaaf warri akka kurupheetti akka buuftaniituma dhaabdanillee ijoollee qacalee kana ta'uufiitifuu fiiganii quufin taphatanii quufin kanarra baradha heeruma ilmoo dhalaa baay'inni keenya nu fayyade malee nu miine amma gara ajandaa dhufneefitti tarraa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akkam nagaa fayyaa keessanii obboleewwan kiyya kan addunyaa irratti argamtan har'a ka jirru mana amaanii fi mana siifu jirra warra ijoollee shanii jirra mallaqa obboleewwan keenya biyyoota garagaraa irraanatti ergam fidee fi dhufe dura dursoo irratti obboleettiin teenya kubraan Norway Oslo irraa hawaasa achi jirurraa ka guurteetiin karaa asliitiin ergite hawaaladhaan kun dhufeera mallaqni kellee asuma keessa jira
بري داني كتار أكهم طالع سبحان الله صبري كان فوقي بدي أما صبري كان فوقي نجلا بدي أكهم ولا في إيوه وري ما بري أرجع كونه سنجافة أصلي فيني فوقي وي بدي أموت أنسو ينام أراسا دورية أمنا من سنجلي في ولا Isaan miti kan gaafachuu bichaa iyyuu miti namni osoo waayyuu hin godhin bara kafa gootii miti doktor kan mana keessaa kan guyyaa takka dhufee mee maal si haabitu waan barsii bitee haa dhufu jedhee kan hin gaafannetu aslii bira bara waan akkasii jira waan anuu afamanuu dadhabee karaa asliitteen hooma guyyaa takka bultiitti keessaa namni gahee hin arganne akkamitti moraalii maaliitiin jaartii miidhe jaartii quban qabu mana yaalan geessu santai akkamiin jedh aslii nyaat haa nyaatu an aslii yoo maallaqa kana iyyuu naaf fidinan summa wallaahi rabbi ilmooti yennaan guddifachiisinan hooma tak qirna hin jedhu an qirna hin jedhu بري أنا كاو كنا قوتومو summa wallaahi billaahi garaan hin nyaatu uksum billaahi waan asliin fudhateen uksum billaahi garaan hin nyaatu اوكي او يا ماتي وغادا كريا غراتنيا تورو ابو مالا بيتا سي محمد صبري كان فدي بدي بروت كوبايا وجولنت وانا فاضل لتو في قبل وانا لتو وان كرا وانا قبل وصورا بري انا غو كان فدي بدي ما تي اغا وما نتلقى مركزات الأسئلة والجوابات والأسئلة والجوابات وما ناكلني لما وما نتلقى والله مسكينة والله أمّا يكون أمّا كرنا فرا أمّا فوق قبادي يتوفي تفونا مغر كارو كذاري وهذا كرت الدعاء ويا ما شاء الله أما لربي هم توشاين دعاء تيني أوكي أبولي وانكيا أبولي تين كوبران أواسا وجنجراتو أواسا نانو إسيجراتان أوسلو إرّا مالين يتي ولتك أبدي دولار كماكري بافوري إرجته كلوتي أبولي وانكينا هيدا كوابيتين إرجتان إرّا أما كل أوسلو أبولي وانكينا غاريني غاديثا واقو غوتو غارين غاديثا واقو غوتو كيروف قرين كويت كيروف قرين كويت باقي غلطوما أبسا كرايو هريوتا كيتي وجين هندي كيتانو جولين كويت باقي غلطوما مالايني إسين إيدارا أوليتنين توري إيفاما بانكي أتا غنما بافنه بانكي را أولي توري وجولين كويت نو أفكونشا باقي تكو غلطوما warri mootu anatti ergin isatti illee ergitan ijoolleen kuwait biroo jirtu hin jiranii garee kami garee ijoollee hortee waaqa guutuu naan jedhanii guruppi seen nagarree isaantu naan jedhee nama tokko narra ergee $978 innaa ijoolleen kuwait warri isarratti illee ergitan warri immoo narratti illee ergitan mallayni keessan kunootii jechuudha ijoollee Suud Arabiyaa warri karaa nageessotiin ergitan Suud Arabiyaa Jiddaan irraa riyaala 5,000 doolaara 200 keessanillee kunootii jechuu tabiraan mootu Munaa Baale qaxxii warra Baale eessarraayi Ameerikaa yetnoo Oslo miti abbo India esa awo Munaa sagalee kiyya ambagi ati jirtu san dhagaye Kaalifoorniyaa moo waan akkasiiti Koloraadoo irra Munaa Baale Koloraadoo irraa hiriyoota keetii wajjin taatee doolaara 400 ergitee kellee asuma keessa jiraa jechuudha. Soo kanaaf obboleewwan kenna jechuudha gabaabumatti ijoolleen Osloo kamalaa keessan kubratti kennitan hawaasni Osloo jirtan haadha ilmaan shanii san otoo aannan guyyaa tokkollee binneef jettanii kubratti kennitan kubraan mallaqa isinirraa fuute asliitti ergite asliin kunoo qaxxitaa jaarsaaf jaartii ilmaan wajji fide itti isinii kennaa jira ijoolleen kuwait warri mallaqa keessan gareen jeneraal Waaqoo guutuu gaadisa jeneraal Waaqoo guutuu warri obsaa karrayyuu fa'aatti mallaqa kennitan mallaqni keessan kunooti ijoolleen jiddaa warri mallaqa keessan karaa mucaa naggaadee nama naggaadee wayii nageessoo jedhamutti kennitan jechuudha nageessoo jedhamutti kennitan mallaqni keessan kunooti munaan Ameerikaa irraa hiriyoota teetirraa doolaara 400 natti ergite walumaa galatti kunooti jechuudha kanaaf gabaabumatti warri Osloo warri Kuwait warri Ameerikaa warri Jiddaa hundi keessan galatooma kana qofaa miti
ujoolleen Dubaay irraa risiitii narraa fudhatan akkaawuntii haadha narraa fudhatan akkaawuntii Zeenabaa dhasin waan akkaawuntii Zeyni narraa fudhatan risiitii keessan naa ergitan wallahi risiitiin keessan guutuun jawaalaa kana keessa jira jechuudha mallayni immoo waan akkaawuntii haadhatirra ta'ee fi rakkoota kan qabu haadha isa deette Zeyniin haadha isaati haadha amaan hin deette warri akkaawuntii karaa peejitiin ergitaniitiin risiitii naa ergitan WhatsApp naa ergitan Messenger naa ergitan guruppii carraa argatanii guruppii irratti ergitan isarratti ergitan warri nama irratti illee ergitan dhabdanii calliftaniituma sadaqatan all of namni birrii takkarraa kaase hamma doolaara kumaaf wayititti ujoollee kana gargaartan warri mootu waan kennitan dhabdanii rifattanii qalbiin isin cabdee rabbiin kadhattaniif warri yaadan gizee isii argitan qalbiin isin cabde walumaa galatti ujoolleen Oromoo idil addunyaa kana jirtan warri dhiiraa dhalaa guddaan xiqqaan ka haawwota kennaa ka abboota kennaa ka obboleewwan nuu ta'u ka ilmaan nuu ta'u all of hundi keessan warri ujoollee tana bira dhaabatan rabbi isin bira haa dhaabatu leengaddalee kun akkatti boorsaa guutuu fidee fi ar'allee akkatti boorsaa guutuu fidee fi wallaahi waan isin jedhu qabu an takkaa ummata kiyya kana waa dubbadheetiniin qaanfadheen beeku osoo ati mallayni hagana ga'u natti ergaa jiranii leengadda mucaan tokko ujoollee sawweenati dallala liibiyaatti qabatee saalfataatuma suuraa wayii maxxanse suuraa mucaa dallaalli tumuu akkana mucaan kun ijoollee gammoojjii baanati haadha abbaan isaa maatiin isaa harargee lola daangaa Sumaaleetiin buqqa'e amma doolaara 6,000 gaafatanii furmaanni maali jedhee maxxansinaan wallaahi yooma san doolaara 2,000 mucaa sanii ergan jechuudha barreeffama qofa akkaawunti irratti 2,000 isaan ergitan jechuudha nama ergatan ani hin beeku isin uf beeytan rabbi isin yaa kennu Oromoo kiyya namni gizee ilmi Oromoo tokko dhukkubsate obboleessa keessan tukufe obboleessa keessan tukufe gizee an isin jedhu haala kiyya laaluu diddanii bifa kiyya laaluu dhiiftanii arraba kiyya laaluu dhiiftanii amantaniitiin mallaqa keessan baaftanii ergitan wallaahi rabbiin duniyaa hin dhumne isinitti haa kennu rabbiin duniyaa masjiidaan ijaartan ka biyya keessanii gargaartan ka rakkataa keessanii gargaartan rabbi ammalee duniyaa hin dhumne isinitti haa kennu ujoolleen haati ilmaan shanii kunoo yaalli isin irra jirtullee asumaan isinii gaafadha ammaaf amaanaan keessan ka biyya afur irraa ergame jechuudha biyya afur irraa ergame biyya afur jechuun Kuwait Ameerika Oslo Jiddaan irraa ergame mallayni keessan kunootii jechuudha Ameerika irraa muna erge Oslo irraa kubra erge Jiddaan irraa karaa nama nageessoo jedhaniin ijoolleen Jiddaanutti ergitee gaaddisa jarri sunillee gaaddisa gara gaaddisa jedhan waaqoti jira Kuwaitin irraa obsaa fa'aatu yoo obsaa karayyuu fa'aatu ergee soo walumaa galatti hundi keessa warri isarratti illee ergitan amma arfana maqaadha eeguuni warra asli yaani na dubbisanii irratti erga maqaadha jira warri mootu aslitti himii jettanii isatti ergitan mucaan kun biizidha ilmoo takkitti nooga biizii nama gootuun beeytan hunda hin yaadatu wallaahi gizee anama mee warra sitti erge warra asli viidiyoo feena gizee asli waraabu maqaadha namarraa fuune amaana nama takka uummanni nu amanu feena warri jettaniin mucaan hin beeytan ilmoon takka waan nama gootuun beeytan biyya baqaa kana keessatti takka waan nama gootuun beeytan mucaan kun ilmoo afur guddisa haadha mana itti dhukkuba waan ati telefoona ittiin teemiti amma gizee aannan takka fixattee aannan dhayuufiif ka'ee tallaayyaa banu dagatee deebi'ee ta'a aannan fiduu dhaqeetiniin haffaasaa fida namni gizee haffaasaa jijjiiru aannan fidatanii galee sammuun deeme jechuun cinqirraa baay'ina ijoolleen itti boottuu kanaa jiru umrii kanaan ilmoo afur rabbi shan itti kennee afur kennee fi rabbiin haadha manaa irraa dhukkubsachiise jechuun umrii kanaan wallaa mucaan kun duraan ana lama ta'a mucaan akkatti dhumatee argitan kun jechuun uffata keessatti birrii yoo taate akkatti guuraa fi jirra jara kenna birrii miti kanama gabbisu birrii miti kanama huqqisu yaada wareera namni ilmoo takka hojii lubbuu ofiitu jiraachisuun ulfaata biyya baqaa keessatti silaa akka birriin osoo nama gabbifte kanumaa udura laalaa kama dheengaddaa sanuu uduratti laalaayyuu haga birriin dhumtu isiin xafiidha haga dhumtu silaa hin gabbata tureeyyu sanii miti yaada ijoolleen tun wal jalaa bootti afurii xixiqqoolee waa takkan beekani kanaafi obboleewwan kiyya warri isin viidiyoo asliin nu haa waraabu maqaa nu haa dha'u mallaqa kana nama hedduurraa fuune akka ummanni mootuu yeroo duraa biraatiif nu amanu sibira ga'eef hin geenne amantii kenna bakka sibira ga'e akka argan aslitti himi warri nama hedduu jedheeni
inni immoo amma maqaa keessan dagateera biyya irraa ergitaniifuu dagateera isin Nana gala yaada doo yaada India Zahra Indian Canada rana fakkaata Zahra illee Canada rana fakkaata warri Minnesota illee warri na erganii jira dollar 770 akkasi walumaa galatti iyyuu jechuun walumaa galatti warri nuti maqaa dhoofnellee warri maqaan dhayinillee warri isin dagannellee all of namni sumunii takka baafte ka sumunii takka baafte miti ka viidiyoo jara kanaa argitee rifatte rabbiin zarii zartaate abba torbatti rakkisin duniyaa masjiida ittiin ijaartu ka rakkataa kee ittiin gargaartu ka biyyatee ittiin guddiftu rabbi sitti haa kennu duniyaan tee walaa hortu sin jira haadha lakku rabbi ilmoo sii kenne oromoon immoo birrii sii kennaa jira beektu rabbi ilmoo haree dardaan si kenneeni nuti immoo oromoo irraa birrii guurree akka dardaan si kennaa jira jechuudha maaliif rabbuyyuu sitti qusanne oromolleen sitti qusatu si galee nama rabbi itti kenne oromolleen itti kennuu qaba jedhu siifaniiti amma ijoolleen hedduun fayyaan isii maalirra jira asli israa kun birrii taatu kumtaalaan geessaa jirta harreen feetee birrii kana immoo baraafatanii irra rafaa jira immoo jaartisiitu ittiin tasnaanna'aa jira moo mana yaalaa deemaa jirti mucayyoo waa yaala argataa jirtu hin fakkaattu komii hedduu jedhu jira beekta irra hedduu warra biyya alaatti miti baqataan as keessallee mucayyoo haakiman geessanii birrii qofa callisanii walii guuranii jedheetiniin namni waan kan haasa'e jaarsi kee kun akka waan haakima sin geessine akka waan sin nyaachifne kun amma gizee an dhufuyyuu lubbuutetu gafuu mala diimina irra taa'aa jirta akka leenceetti beekta siifoo nyaatti arge ni sooban beeku ne kuma lamaa si ilaalaa raamu gizee an alaa dhufu siifoo irra taa'ee akka leenceetti bookeessu si arge kijibaa mitire kun ni sooba baqataan biyya kanaati ni gale ufii lubbuun irraa furuu ide malee waan dhukkubuuf foon tirii guutuu jiran kan irra taa'u mee amma walumaa galatti mana yaalaa jaarsi keessaa hin jiru jedha baqataan warra keessaa haasa'u sagalillee asii waraabanii alatti faayida barsantu jira gabaa uummatatti mana yaalaa deemaa jirta moo deemaa hin jirtu obbolee dhugaa rabbi si argu san arrabni dura goga namichi kun waan takkas hin godhu ijoolleetee guddifatta yoo inni sin fayyina taate teetifuu haara ilmaan afuriiti dargaggeeyyii qabda dargaggeeyyiin kee ammaa sii gayani waa takka dhoysaa kan qabne oromoo qabda gurbaan mana yaalaa si geessaa jira hin jiru deebii gabaa nuti nageessaa jira mana yaalaa illee nageessaa ani garuu mana yaalaa isaa waliin hin deemu mana yaalaa kan hin deemu mucaa fira isaa takka waliin deema inni akkami mana yaalaa naan fuudhee deema ijoollee tiyya eegaa ijoollee tiyyallee hiriyoonni isaallee namni biraallee naa eeguu hin danda'a garuu ilmoo oromoo namatti akka itti amannee deemnullee anillee nama biraa itti amanee waan hin deemne inni mana ijoollee waliin ta'a ani ammoo Antakkaayuu geesseen beeku si jamman. Saalaa wajjin amma miti gaafa ulfaa'ee daa'ima shangaraadhaa qabuyyuu inni wama argee ala deemee waa riskii nu soqaan ammoo isaa waliin deema ta'ullee oduma waliin deeme daa'ima yoo osoo hin qabneyyuu inni arabiffa hin beeku. Anillee arabiffa hagas mara waan hin beekneef karaa deemuudhaaf yookaan mana yaalaa deemtee dhibee kee adda baaftee himachuudhaaf nama arabiffa sirnaan beeku si barbaachisa. San dabarsee ammootu namoonni abbaan manaa isii yaalaan jiru yookaan hin ilaaluun hin tajaajiluun san ka jedhan san nama maraafuu abbaan waan facaasee haammataa hundaafuu waan jedhu qabu rabbiin jeezaa isaaniif kaffalu. Mana yaalaa nageessee rakkoon qabu manni yaalaa fayyaan kee maal gahee yaala argattee amaliyyaa fi godhanii. Yaa ona formaata wayitu hin arganne amma inshallah kamsa ganama sa'a 8 seenne zuhuri irratti operaasiyooniin kiyya. Kamsa dhufana operaasiyooniin guyyaa lama booda ibsaan jechuudha. Innaa obboleewwan kiyya operaasiyooniin kamisa iftaaniiti baay'ee bira dhaabbattanii jara kenna birriin amma akka guddaa fakkaatu kun 70,000 biyya kanaati birri guddaa miti miliyoona seenaa. Birri 70,000 operaasiyoonii kamisa seenti operaasiyooniin aga ulfaatuun beeyta mucaan tun dadhabbira turte baatii 9 ilmaan shangaratti baatte erga gaafa mootu ilmaan lafa ga'aniitillee ilmaan afurii wajjiin kafayyaan qabne cinqamaa jirti humnan qabdu operaasiyoonii ta'uuf dhiiga gahaa qabaachuu barbaachisa humna qabaachuu barbaachisa nyaata qabaachuu barbaachisa jara kenna mucoon tuni birri miti walii gurgurtan tanalleef namni nyaata godhuuf hin jiru hiriyyaan qabdu
nama firaa as keessaan qabdu mucaan akkasi kophaa jiran inni namni dhiiraa mootuu hundi ka waan nyaataa godhuu beeku hin jiru isin galee wanni isin lafaan dhayaa jiru nyaata dhabuudha yooma birriin jiraatayyuu isinuu hin jirtanii fi nyaata gahaan qabdu dhiigan qabdu isin galee operaasiyooniin kabisa dhufu tokkoof irratti abbaa rabbiin jala dhaga'uun beekanii akka nagayaan operaasiyoonii kana taatee nagayaan baatu du'aayii godhaa fi wallaahi harmi isii jechuudha ina kana caalaa keessaa dhiitee gabbee handhuurri isii jechuudha handhuurri wallaahi hagana caalaa dhiita hagana caalaa wallaahi ijoolleen amma arganii jiran viidiyoo namoonni nama birrii kana ergan kubraan faayoo as jala jiraattee mucayyoon osroo jirtu shamarran hedduutu warra birrii walitti qabeef erga viidiyoo kirikirii wayit irratti ka isiin uf waraabdee ergitee fi dubartiidha mucayyoon tun haadha ilmaan shaniiti jaartii saahibaati waan kana kanaaf malee osoo amma nama biraa taate irraa faa urraraniitiin ka waraaban baay'ee jira amma harma faana rabbi waan akkasii na godhin akkanumatti oromoon na amantii hiriyoonni keenya baay'eetu gizee dhukkubsatti kadhatu harma irraa urraree dubartii waraaba ani osoo yoo feetaniin gargaarta yoo feetan osoo ani isinitti muduuti malee takka dubartis dhiiras viidiyoo irraa urraree kuffisee hin waraabne ganallee hin waraabu soo kanaaf obboleewwan kiyya kamisa operaasiyoonii zufrii seenti kun afaan isitti irraa dhagaa jirtan zufrii seenti abbaa rabbiin irraa eebaluun beekanii yeroo salaattan yeroo karaa deemtan yeroo hafuura baafattan hunda du'aayii godhaaf yaa rabbi haadha ilmaan shanii ta biyya baqaa keessatti dararamaa jirtu san dhukkubsataa jirtu san yaa rabbi operaasiyoon nagaa godhee dooktora nagaa itti qabii biyya kana waa hedduu jira jara kenna maaxanii nama jalaa jijjiiratu jira kalee namarraa baafatu jira badaa biyyi kun wallaahi biyya mujrim biyya zaalima isinii galee mucoon tun lakkuu malee ndeetu jedhe dooktorri fuula irratti lakkuu malee ndeetu jedhani ummanni biyya kanaa mootuu badaadha ilmaanuma kana yoo barbaade maaxanii isii kana faa keessaa jijjiirachuun mala isinii galee kanaafi rabbi jedhaa du'aayii godhaafi ammallee operaasiyoonii hin beeksanii maallaqa guddaa gaafata achi ciisanii algaan guyyaan kafalamaa guyyatti doolaara 150 fa'a kafalama afaan isin beektanitti jechuudha jinee biyya kana bakka 5,000 fa'a kafalantu jira 5,000 jechuun doolaara 100 gara jara 3,250 waan akkasii bakka guyyatti kafalamuu jira isin galee soo kanaafi ammallee wanti sun gahamiti ina tokkoffaa ijooljarri kuni lubbuun jaraa jaha inni lubbuu qaba isin lubbuu qabdi daa'imman afurii lubbuun jaraa jaha mana kiraattu jira aannan guyyatti qorqooroon tokko lamaan gahu haffaadan dardaanni firee 12 qabata ijoolleen tun afuri yeroo sadi yoo irraa jijjiiran dardaanni hin dhuma guyyatti jechuudha dardaana 2-3 dhuma isinii galee suuqinuun gahu masta'oo daawoo taate malee jechuudha ijoollee kana dhuguma rabbiititti baajatuma mootummaatiyyuu osoo mootummaan maddabee fi qabeenya biyyattii irratti dhiibbaa godha yoo hawaasni akkatti jabaateen gargaara qabeenyuma biyyattii irratti guyyatti dardaana 2-3 fixu jechuun baxaam yaasabbidaa jira kenna mee isinumaan tilmaama daa'ima tokkotti guyyatti yoo sadi yoo xiqqaate sadi jijjiirtanii beeytanii namni warra dhaliin irra duun wanda yoo taate malee warri ilmoo qabdan hin beeytanii sadi afur jijjiirtan sadiima yoo gabaabsinee sadi jijjiirre ganama zufrii galgala yoo jijjiirte ijoolleen arfan meeqa taati 12 taati dardaana fixxe moo fixxe isinii galee aannan akkasi wanni hundi akkasi qibaati jira dibata jira boowdara jira daa'imni gidee xiqqoo kana wama xiqqoo qufaati wama xiqqoo dhukkubsatti mana yaalaa geessu jira baxaamitti azaaba wallaahi jireenyi ijoolleen kun jiraatan mee mucaan fayyaa qabu kun isii maal adda jira dhibamaan fakkaatu mee suura isaa laalame wallaahi dhaziin bee feesbuuk isaa jira gara laala suuraan isaa waggaa kana akkana ture jechuudha waggama kan baatii 8 dura osoo ilmoo hin dhalin dura jechuudha akkana ture amaan namni hin beekne jiru amaan Hussein duraan akkuma kenna feesbuuk irraa nu wajjin qalladaa oola nama arrabsaa oola hin beektan sinii galee kanaaf obboleewwan kiyya ammallee kun gahaa miti abbaan rabbiin isinii laaffise jechuudha abbaan rabbiin isinii laaffise yoo misxiraan sadaqatuu barbaadanillee lakkoofsa isaa asirra isin jira bilbiltanii fi ergitaniif yoo mootu hawaasni yookiin hiriyoonni keessan isinitti kennee akka hiriyoonni keessan ergaan sun achi gahe baruu barbaadan akkuma ijoollee Jiddaa ijoollee Kuwait ijoollee Oslo kanneen Norway ijoollee Oslo ijoollee Ameerikaa ijoollee Kanaadaa kanatti biyyoota garagaraa kanatti yoo hiriyoonni keessan waan akka afooshaa nama akka saayibaatiin gara ijaarratanii akka amanan keessan gahu barbaadanillee
karaa feetanii na dubbifsanii lakkoofsi kiyyaa jala jira messengerri jira waa hundi jira na argitanii na dubbiftanii halo kunoo namaa ganaatiin waan haganaa walitti qabne hooduti haadha ijoollee san bira nu geessi mallaqa kana mootu akka ummata irraa fuune akka isii bira gahe akka ummanni nu amanu akka ummanni nu shakkine viidiyoo nu waraabi aslii yoonaan jettan akkanuma dhufee akkuma gaafdhe duraa ka ijoollee Kanaadaatii fi ka ijoollee Koloraadoo waraabe akkuma irra ka ijoollee Jiddaatiif ka Kuweetiif ka ammallee ka Ameerikaatiif ka Osloo kana waraabe keessanillee isinii waraaba karaa barbaadaniin nuqunnama waan rabbiin isin laaffisee bira dhaabbadha nama 2 3 nama 4 5 6 taya waliif funaana waa azdarba asli ijoollee san bira nu geessa sa'ilemi 4 ani isinii ergamuuf qophiidha jechuudha ani haga rabbiin na jiraachise sagaleeti yataqabu tabooyichaafuun taane tanaan ummata kiyyaaf jiraadha jechuudha isinii galee isinillee na ergadha ani gabra keessa bakka barbaadan dhukkubsataa feetan bira na ergadha deettuu feetan bira na ergadha isinummaa wal gargaara isinummaa wal jaaladha sarvisiin tokko waan isin kafaltan hin jiru asli makiinaan bittan asli rakiraa manaan kafaltan asli la ispoonsaran taatan manan nagar yellam nutsuu sarvisii rabbiin isinii kenne kun gabrichi gurraachi keessan bakka isin barbaadanitti waan isin barbaadan viidiyoo waraabaa isinii waraaf obboleettii teena rabbiin haa fayyisu akka isin nagayaan baatu du'aayii godhaa fi warri obboleettii teena taa bira dhaabbattan ammallee rabbi isin bira haa dhaabatu rabbi duniyaan dhumna isinitti haa kennu rabbi addunyaaf akiraa isin haa milkeessu baay'ee tokko isin jaalanna dhumarratti waan dhaamatu qabdaati maal dhaamatu galateeffadha ani suurii takka siin kenne gaafate maal jettee na galateeffadha nama birrii takka siin kenne asiirra takka siin bite sii fideen dhufe maal narra galateeffadha oromoo galateeffadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa qabdu ni nagaa kooti alhamdulillahi rabbil alamin. Akkasuma akka naagartan kana naadha ijoollee shaniiti. Egaa warri nu cinaa dhaabbattanii nu rifattanii nu gargaaraa jirtan maqaa keessan dandeenyee yaamuu baannullee ulfaadhaa galatoomaa rabbiin isinirraa haa jaalatu jeezaakumullee keen waan isin yaadan yaada keessan maraayyuu rabbiin galmaan isin haa ga'u rabbi fayyaa isin hin qabin ka ilmoo fedhu rabbiin ilmoo keerii qabdu isiniif haa kennu isin maraafuu waan yaadan rabbiin galmaan isin haa ga'u fayyaa keessan hin qabin isiniin jedhaa ulfaadhaa itti aansee dammoo obboleessa keenya qaalii asli waan ati nuuf taate yookaan ammoo yaada ati nuuf yaadde takka ani akka jedhee siif ibsu hin qabu natti ulfaata wallaahi ta'ullee rabbiin jeezaa keessii haa deebisu. Amiin amiin wallah waa takka rakkoota kan jiru yaada. Naam waa takka wallahi qalbiin sin badin hin booyin duniyaa yoo taate argite isin lamaan wallahi no waan akkasii dhiisa isuma dhugaa rabbii dhiisa maal ani fakkeenya bina waan tokko badhaa'e ani isin qofaa miti. Rakkataan magaalaa kanatti rakkatee natti himatee haasa'uu barbaadna maal haasa'uu barbaadna tokkoffaa namni beektaa maallaqa bichaa namaan kennu yookaan ammoo namni nama bira dhaabatee haadha manaati yaallee yookaan rakkoon dhibee miti qaamni sii boochisu jiru dhugaan sii boochisu jira dhugaan sii boochisu jirtu tuni nuti kaleellee akkaataa itti waliin dhufne nutu beeka akka itti wal fuunellee akka itti as geenellee nuti beeka nama guddaa ta'ee ka ulfa kana baasinaan jedhee ni jiraan maqaa isaa dha'uun barbaadu malee ulfa lakkuu sadii garaa qabdii bara wal dhabnee akkana wal dhabnee dhiisuu barbaada jedhee gaafa isii dhiisuu gaafa isiin ulfaasan jennaa hin baasinaan jedhee hin baasne gaafa saniyyuu har'a mootu namni gahee bultii ta'e keessa asliin ana na waliin ifaaji asliin ana na waliin ilmoo ta'e guddisi isinoo maal na waliin gootan jedhee namoonni hangaafachuu danda'u namoonni qubaan lakkaa'uu danda'u nama asirra jiruu miti nama feesbuukaa nama kaanaada ameerikaa jiruu miti namni waan kana naan jechuu jiru nama qaamaan na argu jiru nama qaamaan ishee argu jiru dhufee namni halkan takkitti osoo isii ilaalin anan laalin jecha kana jedhu wallaahi akkuma inni jedhe san lafee xiyyatana takkaa kana nadhayaan lafee tan of keessa argee hin beeku baran ofirraa arge hidda yaasee hin beeku hidda baran ofirraa arge garuu ilmootiyyaaf yaasee haadha mana xiyyaatiif boo'ee homaa natti fakkaatu lammata namoonni maallayin itti yaa'u jira maallayin akkasii hin dhukkubsanne mijattii maali warroonni jettaniif rabbiin fayyaa teessaniin isin haa mokkoru yoo isiniin jedhe nu muluu mokkora kanaafiyyuu galatooma ulfaadha galata qabdan isiniin jedhe namoonni akkas jechaa turtanis isii ammootu dhukkubuma dhugaa dhukkuba rabbiin irraa fuudhu ilmoo isii irratti rabbiin haatiisu
inni biraa mootu ammana yaalaa geessutti hin jiru ammana yaalaallee geessee hin beeku takkaatu akkanuma mire akkanuma ilmoo bira ta'e ilmoo tiyya an aslii na jaalatu aslii jaaladhu kana agartanii mi summa wallaahi itti namanu haa ichooti jettu an haadha na dhalte tiyyuu hin namanu ilmoo tante gaafa dhalte bichaa siif gala wanni sun sii galami kanaaf maallaqatti hajamee osoo hin ta'inan maallaqa yoo ta'an na beekan illee eenyu ol jiraachuutu tureen takka gaafa namni kophee birrii 500 godhatan illee kan 2000 godhachuutu tureen jiraachaa ture eenyu ol jiraachaa amaanaa rabbi namni 2,000 kun viidiyoo kana sheer godhaafi wallaahi summa sheer godhaafi viidiyoo kana summa wallaahi an tujjaarummaa maallaqaa ittiin jijjiiramuu maallaqaa yoo ittiin jijjiiramillee humaanatti fakkaattuan kanaa ol naangoone jedhee yoo isin kaade malee naagootan jedhee galataafuu isin lakkaan oromoo kulliin jedhaan maaliif jedhaan kanaa ol silaa mucattii tanaa godhanii itti gammadaan hawultiin isii dhaabachuu qaba anaayyuu miti dubartiidha dubartiin dubartiif qoricha jedhee yaad sila har'a isiin dhalte waan hoosiftu aramnu rifataaf summa wallaahi ambuun rifattiif halagaa nuun nu rifat garuu ammoo namni keenya nu rifachuu qaba dhugaadha isii tana sila waa gootaniif osoo baastanii osoo akkana gootanii jedheyyuu hin yaadaa yoo dhugaa jirtu isinitti hima ani waan kiyya taatanii waan keessan ta'eef isin quuteessa isinitti haasaallee garuu ammootu maallaqaa fi miti ka fuuldura kan abbaye isillee naa baasaa maallaqallee naa godhaa isinin jechaan jiru wallaahi an maallaqaa fi isii fayyaa isii gadi hin baasne wanni isin beekuu qabdan lammata ammootiyyuu ala kanatti namni argaa kiyya hin barbaanne namoonni viidiyoo waraaban lakkoo sagalee qabanii isin ergan baay'ee hin jiran hin dalagaddaa bajaajii qaba jedhan nin qaba waan biraayyuu nin qaba hin dalagaddaa yan hin dalagaddu hin dalagaddaan alhamdulillah namaanne kiisii lamaa eeggachuu hin barbaadu ammootu waan qabdu gurguradhu fixadhuuti waan nyaatuu fi waan dhuyi gaafa dhabde nutti as gabbayin aadaa oromoo keessallee hin jirtu hin dhageenyallee kanaaf fayyaa isii yaaladdaadhaan isii ammootu mana yaalaatiin anaa miti ka deemu obboleessa mucaa obboleettii xiyyaattu olii gadi hin deema kanaaf inni jireenya ofii guutuu dhiisee ana biratti galee isii ganamaa galgala mana yaalaa namni geessu isa anaa miti saaladdiin jedhama isatti olii gadi hin deema isattu viidiyoollee waraaba kanaaf isiin ammootiyyuu yaala anarraallee dhabdeen beeytuu kabajaallee walii qabnaa nuti bultii teenna hin beeynaa bultiin namaa kabajaa qabdii sana haa eeggannu isinin jedha dhiifama warri mooshin ta'ee isinitti haasa'ee isin mufachiise yoo jiraatan dhiifama isinin jedha isii biratti wanni hafe yoo jiraate isin isinaa jettu galatooma olfaadhaa isinin jedha asliin ammootu akka asliititti namummaa aslii kana silaa danda'an akka hinaaffaa isa qabu kanarra wallaahi irraa mulqee isa ta'a silaan ta'uu hin danda'u malee summa wallaahi ana dabaaf hin jenneen namummaa anuu of amanuu dadhabee isatti ergaan namni ayi keessa jiru kaanaaf guyyaa takka feesbuukaa fi tiiktokii fi manallee dhufee nan gaafatin ka isaan hiriyyaa kaanaan hiriyyaa ebeluun bira akkas ebeluun bira aslii bira habiibi anin beeka waan aslii anuun beeka summa wallaahi billaahi shilingii takkatti na jamuucaan rabbi ilmaan tiyya naan guddifa kiyyaa miti tiyya yoo nyaatellee homaa natti fakkaatu yoo nyaatellee nyaadhe naan jedhaan tiyya isinii galaami nan dhoysu ana homaa wallaahi tabiraayyuu hin nyaatu summa wallaahi hin nyaatu yoo nyaate kunoo isatti itti gaafata rabbi ilmoo tiyya naan guddifachiisin an hin beekaanii haga beekutti an aslii waan akkanaa hin dalaguudha akkanuma akkanaa miti abbo amaanaa nama geessaatuma ture takkaan dhagenneen kanaaf galatoomaa ulfaadhaa warroonni nagargaartan kaanaadaa irraa awustiraaliyaa irraa ameerikaa irraa Colorado irraa Kuwait irraa Jidda irraa hundi keessaniyyuu Oslo irraa warri hundi keessaniyyuu namoonni ka qaamaan ka maallaqaan naarifate ka qaamaan naarifatee fi ka agartee ummaallee dhabee qalbii jiituun naarifate hunda keessaniyyuu jazaan teessan jannatul firdoos isin haa ta'u isin jedha rabbiin fayyaa isin irraan fuudhini rabbiin fayyaa teessan isin irratti haa dagatu umrii isin haa dheeressu isin jedha namni fayyaa qabu homaan dhabne duniyaallee qaba waa mara qaba ilmoollee qaba wanni inni dhabee jiru rabbi fayyaa teessan isin haa kennu fayyaa teessan duubaan rabbi umrii dheertu isin haa kennu galatooma ulfaadhaa rabbiin isin rakkisin rabbiin isin hin beelessini yaaladhaa har'allee borillee bira dhaabadhaa gargaaradhaa haadha mana xiyyaa bichaa osoo hin ta'in haadha mana oromoo haadha nama oromoo maraati haati mana xiyyaa anaaf jaartii xiyyaa haa taatu malee tama oromoo maraati ilmaan tunillee kanaaf isini gabbayeen malee waan biraatiif isinitti gad hin baane viidiyoo amma asliin isinin jedhu san akka dhuunfaaniitti nama bira ga'e aariidhaan waraabnee waan san godhuu dandeen waan shakkiin akkanaa hin geessuu maali waan jedhu handhuura ishiisan waraabu turre dhiifama warri isin bira ga'e ammoo
ofumaa keessanii ilaala waan biraa isinii jechuun barbaadon galatooma ulfaadhaa akkasi ummata kiyya ijoollee illee qalbii boorasuun barbaadu ani dhugaa rabbiititti namni yoo boonatti turu beekani gogaa qalbiin kiyya amaanaa kana daddabsine malee ani hin booyulle imimmaan illee namallee boochisuun jaaladhu galee hin jaaladhu namni kokkolfaatu yoo wal gargaarinatti tura maaliif nama kana yaaddessuun barbaadu ni galee amma ijoolleen ilmooshin taanii isiin hin boottii inni hin booya ani waan akkasii kana rabbi naan kenne wantoo miti amma waan gootan tokkoffa irratti viidiyoo kana yoo dhugumaan ijoolleen tun haa gargaaramtu jettan namni dhageeffatte hundi kee viidiyoo kana akka sheer gootu amaanaatitti haa ta'u maaliif namni gaafa duraa harkaa dhabe viidiyoo kana sheer ati gootuun argee akkanuma gargaaruun mala lama namni viidiyoo gaafa duraa hin argin kana argee gargaaruun mala obsaa karrayyuu kun as jala jiraayyuu mucaan kuweet irraa ijoollee walitti qabee ture kun tokko kana fa'aa obsaa kiyya baay'ee galatoomii amma dhuftanatti fakkaataa maqaa keessaan dhayaa turre waamaa turre sheer gootan inni lammaffaa mootu gargaarsi ijoollee kanaa eegaliiti malee xumuraa miti ani isinitti mala rakkoon jara kana baay'ee guddaa kun eegala malee xumuraa miti ganaa ijoolleen kun aannanirraa gaafa nyaata eegalan jechuudha biyyi jiran kun biyya baqaati ani beeku ilmoon qotee bulaatoo kana madaratu hin beektan ka biyya faranjii warraan bargariituu kana madaratu hin beektanii eegalumsa waan ta'eef ammallee wanni ani isinitti dhaamadhu namni akka ijoollee kuweet kanatti akka ijoollee jiddaa kanatti akka ijoollee kanaadaa kanatti akka ijoollee ameerikaa kanatti akka ijoollee osoloo kanatti asli hoodhu kun amaanaa kana nama ijoollee hiriyoota kanatti walii qabne akka jarrillee nu amanan gidee birallee rakkataa oromoo biraa gargaaran geessi jettanii yoonatti ergitan akkuma kana kuno kana fidee dhufe kanatti boorsama kanan jechuun guutee fidee dhufe isinii gammachiise jekee san dura kaa'ee isinii kennaaf lakki asli nuti mootu si huyyuu hin barbaannu atiin kun gurraacha atiin kun nama rasaa si dubbisuu hin barbaannu jettan jarumatti bilbiltanii kunoo waan akkanaa bakka akkanaatti saraan si ergina maftinu dimokiraasii isinii galee ammi ishee babooleen ana kan barbaada akka mucayyoon tun mallaqaaf jecha hin duune akka ijoolleen tun mallaqaaf jecha beelan aannan dhabdee hin dhumne akka ijoolleen tun kiraa manaa waan kafalatu dhabdee hin dhumne inni jara kenna mucayyoon tun har'a mallaqa dhabdeetiin iyyuu asitti duute numa maqaan bada ijoollee shan deettee waan nyaattu dhabdee waan itti yaalamtu dhabdee yoo duute oromoo maqaan bada malee amaani maqaan badu tokkoffaa amaani mucaa shabaaba xiqqaa kana umrii isaa mana 20 keessatti isinii galee lammata isinirraa dhalate jaalatee oromoo ta'een dhalanne isinlee jaalatee oromoo taatee dhalanne jaalatanii mootuu ilmaan shan hin dhalchine biyya kanatti umrii akka jaraa kanatti biyyoota hundattuu namni marfee waldira jara kenna kiniinii waldira ulfa walirraa baasa gatee deema biyyuma kana keessa ka gateetiin hin deemee liibiyaatti qabamee amma achi as libirri nu kadhu yeena tasbaa jiru meeqa jira kaasiin ilmoo gatee biraa galeetiin as keessa dubartiin ilmoo wajjin rakkatu meeqa jira adaanaa oolchi geessisu meeqa jira isinii galee soo kanaafi kun immootu warri takka takkaatuni homaa miti takka takkaa namuu hima dhala kuni tokkoffaa qudratul ajaa'ibi nuti oromoo taaneti malee ijoolleen tun silaa madda galiituu ta'uu dandeetti ko osoo biyya qabaanne osoo mootummaa qabaanne osoo wal qabaanne osoo ijaarama qabaanne ijoolleen tun madda galiituu ta'uu hin dandeetti ko maaliif ilmoo shantu bakka tokko dhalate amma boodallee doktori ilaalee maaxanii fi marammaree lakkuu malee shanii fi sanii ol malee hin deettu jeen silaa mucayyoon tuni osoo biyya qabaanne osoo tokkummaa qabaanne osoo wal qabaanne isinii galee nama shanii fi yoo xiqqaate shanii ol malee hin deenne namni akka turistiitu dhufee laala ilmaan isii kana laala madda galii biyyaatu ta'uu dandeetti garuu tokko biyya hin qabnu mootummaa nu yaadu hin qabnu ufii koominiitii oromoo walitti qabdu jabduu wayii hin qabnu isinii galee kanatu iyyuu amma ijoolleen kun as keessatti gadi rabbiin itti kennee akka ilmaan sareetti rakkataa jiran jechuudha amma mucaan tun lakkuu dhabni koo qallaali mata'e bar saree mata'e bar ko
rakkoo saree nama rakkoo torbafaa dhalteetuma deemtee sadaqaa hambaa eeggate karaa teessee xuruu adeemna. Akka sabaattis akka gandaattis akka amantiittis maqaan nu dhiisu jara kenna. Isuma dhugaa isinitti himan siree gaqqabee keessattuu wanni isinitti himu namni amantii islaamaa qabduu fi ilma Oromoo kataate keessan immootu dhalataa sikkoo mandoo kataate ijoolleen turi gargaaruun haqa sirratti waajiba. Akka ilmoota itti ilaaltetin kun akka ollaatti tokko obboleessitti si gargaaru malama ijoolleen tun Harargeef, Jimmaaf, Walloof, Wallaggaaf anything kutaa kudhanii biraatiif obboleessa ta'uu dandeetti. Isin garuu ijoollee sikkoo mandootiif ilmaan keessani dhaalas sigaa arra mucaan kun yoo irraa du'e bar jaartii gosaatii simat dhaalaa bar yoo mucaan kun obboleessan qabaanne bar arsima tokko dhaalaa bar abbaa itti ta'a bar maal akkasuma akkasii akkasuma akkasii amma osoo mucaan kun rabbiin godhini amaan kun waa ta'e mucaan tara obboleessa dhalamuudhaan jaartii gosaatii jechuu isin tun jaartii biyyaatii jechuu ijoolleen tun teessanii jechuu kanaafi dirqama jechuun sunnaa qofa miti keessattuu ijoolleen arsii sadiinii arsii bahaa arsii lixaatiif baale dirqama keessanii jechuun isin galee soo kanaafi waan rabbiin isin dandeessineen bira dhaabbadha warri tana dura bira dhaabbattan hundi keessan baay'ee tokko galatoomaa baay'ee tokko isin jaaladha baay'ee tokko isin kabaja amma boodallee an amma jiraadhe dhukkubsataa Oromoo kamuu yeroo inni rakkatee lafadhee waan ka'uu dhabe waan oliin ka'uu dhabe waan mana yaalatti dhaqu dhabe heloo naa jira aga danda'ameen isinii gargaarsita ijoollee kana mootu aga macarrashaa as keessa yoo dandeettan karaa ispoonsaraatiin yoo dadhabdan immoo akkanumatti gargaarree yoo haalli jiraate kara biyyaa furmaanni jiraate biyyatti waa goonee fi biyya galchuu yoo kanaa miti jennee mootu jabaannee waan guddaa gargaarree goofandimii fa'aa osoo banamee fi waan guddaa gargaaramee fi osoo danda'amee ispoonsarri fa'aa bitamee fi Awustiraaliyaa Kanaadaan kun ispoonsarri mallaan jiraanan banaadha waan akkasiitti irratti koominiitiin Oromoo tabiyyoota guddattan jirtan Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa jirtan waan kana irratti yoo dandeettan akka nama rakkataa tokko keezii impoortaantii qabuutti gargaara yoo dadhabdan immootu maallaqa keessanittinisa akka biyya baqaa kana keessaa ilmaan kana baafattee ufillee baatu godha maallaqa lamira waan hundaanuu bira dhaabbadhaa isin jira yeroo gaarii naaf qabaadha rabbi isin irraa jaalatu baay'een isin jaaladha waddaachuu jarrilee rabbii jecha isin jaalatanii nullee rabbii jecha isin jaalanna haasaa keessatti yoo dogoggorree dhiifama isin jenna siifuuti yaa nagaan ture akkasii ayyee nagaan tura.